Welcome to our channel. Baga gara channel keenya dhuftanii kutaa har'aa kanaan immoo waa'ee grammarii barachuudhaaf deemna. We started grammar lesson long time ago, and for some reason we were not able to continue this grammar lesson. Sababa adda addaatiif itti fufuu hin dandeenye kutaa tokkoffaa ilaallee achumaan dhaabne waa'ee grammariiti. So amma kutaadhaan grammariis wantoota biraas kan afaan haasa'uudhaaf nu gargaaran kutaadhaan ilaalaa deemna. Kutaa har'aa kanaan immoo part 2 ilaallaa jechuudha. Kutaa duraa keessatti wanta laallee isin yaadachiisuudhaaf grammariin akka waliigalatti part of speech kan jedhamu qaba. So part of speech kan jennuun kuni wantoota 8 jalaa qaba. Kan tokkoon ilaallu ta'a. Inni jalqaba nouns jedha. Noun itti aanee pronouns jedha. Adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, articles jedha. Wantoota 8 kan of keessaa qaba jechuudha. Namni tokko dura grammar maal akka ta'e qaama isaa bu'ee ilaaluudhaaf wantoota 8 kana sirriitti beekuu qaba jechuudha. So part of speech kana jalatti nouns kan jedhu ilaallee turre waa'ee maqootaa jechuudha. Maqoonni maal akka ta'an qoqqoodama isaanii ilaallee turre. So asirratti amma isin yaadachiisuudhaaf isin viidiyoo guutuu isaa ilaaluudhaaf viidiyoo seentanii ilaaluu dandeessanii. Maqaan isaa akka as gubbatti mul'atu kana yookiin immoo paartii grammar 1 kan jedhu seentanii ilaaltanii jechuudha. Bal'ina isaati. Asirratti type of nouns jennee ilaallee turre jechuudha kutaa grammar part 1 kan jedhu keessatti. Isas isin yaadachiisuudhaaf maal jedha tokkoffaarratti nouniin kunu isa common nouns jedhamtu jira. Akkasuma proper noun kan jedhamu jira. Abstract noun, concrete noun, countable noun, non-countable noun, collective noun, compound noun jedhanii bakka 8tti ramadamu jechuudha isaan kunis. Nuti immoo akka kutaa jalqabaa keessatti ilaalletti waa'ee common noun kan jedhu irratti xiyyeeffannee turre. Bal'inaanis ilaallee turre. Fakkeenyaa fi gaafii wajjin ilaallee turre jechuudha kutaa grammar tokkoffaa keessatti. So har'a isin yaadachiisumaaf jecha common noun maal akka ta'e highlight isaa yookiin xiqquma irraa tuyne san booda gara proper noun dhufnaa jechuudha. So common noun jechuun maal jechuudha yoo jettan, common nouns are words used to name general items jedha. Common noun jechuun words jechuun jechoota maaliif fayyadamnudha? Wantoota general items, wantoota waliigalaa mi'oota yookiin immoo qoodaa wantoota adda addaa kan waliigalaatiif fayyadamnudha jechuudha. Common nouns are everywhere jedha. Bakka hunda jiru common noun kan jennuun kuni. And you use them all the time jedha. Yeroo hundaa itti fayyadamna jechuudha. Osoo beeknus ta'e osoo hin beekne itti fayyadamna jechuudha. To mention some of the examples jedha. Fakkeenya muraasa ilaaluudhaan maal akka ta'e haa ilaallume. Fakkeenya inni jalqabaa lamp jedha. Lamp jechuun ampoolii yookiin immoo ifa mana keessatti ibsannu jechuudha. Akkamitti general ta'e kuni ampoolii jechuun maqaa ampoolii tokko qofaaf kan osoo hin taane maqaa ampoolii waliigalaa qabdu. Yoo wanta akka ampoolii kana bituudhaaf ifaa kana bituudhaaf yeroo deemtu ampoolii jettee bitu tan barbaaddas hin jedhu. Guddootti jira, xiqqootti jira, maqaa adda addaa qaba, dheeraa jira, gabaabaa jira. So dheerinaa fi guddina saayizii isarra hundaa'uudhaan maqaa adda addaa qabaata jechuudha. Maqaa waliigalaa isaa maali? Laampiidha. Akkasuma fakkeenya itti aanu chair jedha. Chair jechuun kursii yookiin immoo teessoo jechuudha. Teessoonis maqaa waliigalaati. Maaliif jennaan teessoo adda addaatu jira. Teessoo kana sani jedhame ifa hin taane waan ta'eef maqaa waliigalaa ta'a jechuudha. Asirrattis couch jedha. Couchiin immoo soofaadha. Couches ni jenna. Couches ni jenna. Soofaas ni jenna. Soofaan soofaadha wanta irra ta'an kan ispoonjii qabaatu sana. So asirratti yeroo couch jennu couchiin maqaa waliigalaati. Maaliif yoo jenne soofaan gosa adda addaatiin dizaayina godhamee jiraata. So sanirratti hundaa'uudhaan
gosoota maqoota adda addaa kan itti moggaafameen bitachuu dandeessa jechuudha. Alright. Kan itti aanu TV jedha. TV'n illee common nounidha. TV'n akkami common noun ta'e TV yoggaa jettu maqaa waliigalaati. TV'n flat screen ta'uu danda'a, kaan ta'uu danda'a jechuudha. Yookiin immoo TV'n maqoota yookiin modeela isaa irra hundaa'e Sony jechuu dandeessa, Samsung jechuu, Toshiba jechuu dandeessa kan feete. So saniif maqaa waliigalaa gisee jennu akkana jechuudha. Maqaa keessa gadi buunee hin ibsine kan wanta tokko qofaaf hin kennamne jechuudha. Akkasuma windoonis fakkeenyuma sanii jechuudha. Haaluma saniin deema. Painting jedha. Paintingin immoo dibata yookiin immoo halluulee manatti dibatamu. So kunis akkuma beektan kalara blue ta'uu danda'a, white ta'uu danda'a, kalara adda addaatirra hundaa'uudhaan gosa gosa qabaata jechuudha. So halluu yeroo jennu halluun hedduudha. So saniif common nounii keessatti galaa jechuudha. Common nouns are everywhere jenne. Common nouniin bakka hunda jiraata. And you use them all the time even if you don't realize it jedha. Yoo hubachuu baannellee osoo hin beekne itti fayyadamna bakka hunda waan jiruuf iddoo deemnu mara common noun ka ta'e ni jiraata jechuudha. So wherever you go you will find at least one common noun jedha. Bakkuma feete deemte yoo xiqqaate common nounii tokko osoo agarreen galtu jechuudha. To give you some more examples, asirratti fakkeenya dabalataa isin kennuudhaaf fakkeenyaaf street jedha. Street yeroo jennu karaa jechuudha. Karaan immoo maqaa adda addaatti moggaafama akkuma beektani. So karaan ati irra galtu maali yoo isin jedhan what is your street name isin jedhama. Streetii akkana akkana. Streetii Ahmad Zaki, street akkana akkana itti ibsuu dandeessa jechuudha. Inni kaan immoo bathroom jedha. Bathroomii mana dhiqannaati. So maqaa adda addaa qabaatu danda'a. Sunis dizaayinii adda addaa irratti hundaa'uudhaan bathroomii akkanaa naa tolchaa akkasii naa tolchaa jettee yeroo warroota waan san dizaayin godhu gaafattu maqoota isarra hundoottee gaafatta. Saniif bathroom gisee jennu maqaa waliigalaati malee maqaa waan tokko qofaaf kenname mitiidha. School jedha. Fakkeenya biraa schooliinis akkasuma mana barumsaa yeroo jedhu mana barumsa kam jedhee namni si gaafatu danda'a. Mana barumsaa Charchar jettee yoo maqaa isaaf qofaaf kenname ibsite common noun ta'u jechuudha. Yeroo san maqaa amma ilaaluuf deemnu kan kutaa irraatiin irratti xiyyeeffannu san keessa gala jechuudha. Akkasuma mall fayyadus akkasuma jechuudha. So xiyyeeffannaan keenya guddaan kanarraa waa'ee proper noun kan jedhuuti. Today we're gonna focus on proper noun. What is proper noun? Maal beektu waa'ee proper noun irraame osoo hin eegalle dura. Okay. Proper noun kan jennuun it is a name which refer only to a single person or place or thing jedha. Proper nounin faallaa isa kan reefu saniitiin maali wanta dhuunfaa yookiin wanta takka qofaaf maqaa kennameedha jechuudha. Fakkeenyaaf only to a single person namas taanaan maqaa nama san qofaaf kenname kan namni biraa hin jirre jechuudha. Isa qofaa qabaata maqaan suni kan isaati. Isa qofaaf beekamaani. Waa waliigalaatii miti jechuu generaalii miti asirratti. Yoo iddoo dhufnee waa'ee place jedhu placein iddoodha. Iddoon wanta takkaaf kenname fakkeenyaaf maqaa qabdi. Iddoo sanitti koottu jettee nama tokko yaamuudhaaf iddoon san lafa addunyaa kanarra iddoo san malee maqaa saniin kan yaamamtu hin jirtu jechuudha. Or things wantoota ammas wantootuma maqaan murtaahaan kennameef kan maqaa san wanti san malee hin qabne jechuudha jechuudha. So fakkeenyaa wajjii yoo kan ilaallote irra ifataa just to give you more explanation ibsa irratti dabalata isinii kennuudhaaf. In written English, a proper noun always begin with capital letters jedha. Wanti nuti beeknuun ammas waa'ee proper nounii kana inni guddaan waa'ee barreeffamee yeroo barraa'u jechuudha. Afaan maaliif written and spoken English jedhama. Afaan barreeffamaatii fi afaan haasawaa namni afaan gosoota lama tokko afaan haasawaati kan yeroo haasoftuuti jechuudha. Yeroo haasoftu qubeeleen hin mul'atu. Afaan biraa immoo barreeffama taa'uudha jechuudha. Barreeffama taa'u yeroo dubbisnu
akkamitti adda beeknaa jennee waa'ee proper nounidha. Begin with capital letters jedha. Qubeen jalqabaa jecha sanii kan eegalu maalini? Capital letter yookiin immoo qubee guddaadhaan eegalaa jechuudha. Gizee hundaa'u always yeroo maraa'u kan eegalu capital letteriidhaani. Maalinni proper noun kan jennuun qubee guddaadhaan eegalaa jechuudha. Example kanaa ilaallu asirratti Melbourne jedha. Akkuma agarru Melbournein capital letteriin eegale. Melbourne kan jennuun it refers to only one particular city, magaalaa isii malee magaalaan biraan jirre maqaan kun kan kennameefidha jechuudha. Okay. Magaalaan tun magaalaa tana Melbourne jedhamti. Magaalaa tana malee magaalaan biraa tan Melbourne jedhamtu addunyaa kanarra hin jirtu jechuudha. So maqaa isee qofaaf kenname jechuudha proper noun. Karreef immoo faallaa saniitiin maqaa wanti biraatis share godhuu dandeessu jechuudha. Okay. Fakkeenya biraa yoo waa'ee namootaan fakkeenya kan namootaa wajji wal qabsiisnee fakkeenya kan kennu ta'e Muhammad jedha. Muhammad refer to particular person. Muhammad nama tokko kan murtaa'e Muhammad kan jedhamudha. Muhammad asirratti hedduu hin jiraatu danda'a lafa addunyaa kanarra, soo maqaa koomanii ta'uun ooluu jettee yaaduu dandeessa. Garuu Muhammad kan jedhamu maqaa abbaa isaatiin, maqaa akaakoo isaatiin, iddoon inni jiraatu, wantoonni adda addaa kan isa qofaaf Muhammad sun kenname ta'a jechuudha. Maaliif jennaan Muhammad tokko biyya Masir irraa ta'e, tokko immoo biyya Itoophiyaa irraa ta'a. Muhammad biyya Masirii jiruu fi kan achi jiru maqaan abbaa wal dhabuu danda'a, kan akaakoo wal dhabuu danda'a. So saniif tokko ta'uu hin danda'u jechuudha. Maqaan jalqabaa tokko ta'us. Okay. Fakkeenya inni biraa Australia jedha. Australiyaadha miti yeroo dubbisnu isa kana dogoggoraan namoonni Australia jedha. Australia osoo hin taane Australia jennaani. So there is no other country named Australia. This name is fixed for only one country jedha. Asirratti Australia kan jennuun kun akka nuti yaamnutti jechuudha. Biyyi Australia jedhamtu biyyi biraa tokkollee hin jiru, maqaan kun isee qofaaf kenname. Yeroo akkasii neemiin kun yookiin immoo maqaan kun maal jedhamuun beekama? Proper noun jedhama jechuudha. So maqaa wanti san qofaaf kenname yookiin lafaaf haa ta'u, biyyaaf haa ta'u, maqaa wanta murtaa'e tokko qofaaf kenname kan wanti biraa yookiin biyyi biraa yookiin wanti biraa share wajjin hin godhanne maal jedhuudhaan yaamna? Proper noun jennaani jechuudha. Walumaa galatti egaa barumsi keenya isa kana fakkaataa. Kutaalee akkanaa kanas kan itti fufnu yoo kan barbaachisu ta'e viidiyoo kana share godhaa, like godhaa, namoota biraatiin gahaa isiniin jenna. Koomentii jalattis yaada keessan maal akka fakkaatu nu ibsaa isiniin jenna. Yoo kan isinitti tolu ta'e itti fufnaa jechuudha bifuma kanaani. Yoo bifa biraatiin immoo kan barachuu barbaadan ta'es akkasuma yaada keessan koomentii jala nu kaa'uu hin dagatinaadha. Have a nice day. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.